Harka fuunee ashamaa nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atuun hangafa dubbii keenyaati. Kun sagalee harmee keessanii kan ta'e miidiyaa Fokos Diillaati. Egaa miidiyaan Fokos Diillaa akkuma beekamu armaan duratti qophiiwwan garaagaraa waaqeffannaa guyyaa guyyaa fi beeksisoota garaagaraa karaa suur sagalee viidiyoon isin biraan ga'an turuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo qophiiwwan addaa tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra. Innis akka armaan gadiitti kan isiniif dhiyaatu waan ta'eef hanga dhumaatti yaada qalbii keessanii nu harka keeyyadhaa isiniin jechaa, karaa biraa immoo waan isin barsiisu hedduu keessaa waan argattaniif kottaa irraa baraan affeerraa keenya. Qophii keenya guyyaa har'aatiin immoo gara kibba Oromiyaa godina Gujii Lixaatti isin fuunee imaluuf jenna. Miidiyaan keessan miidiyaan Fokos Diillaa keessummaa jireenyaa fi seenaa isaarraa waan baay'ee barattan dubbisee ture. Obbo Taaddasee Dambii jedhamu jiraataa godina Gujii Lixaa aanaa Abbayaati. Obbo Taaddaseen qotee bulaadha. Ijoollummaa isaaniitii eegalanii mul'ata guddaan akka keessa isaanii jirus ni dubbatu. Obbo Taaddaseen abbaa maatiitis. Jireenya isaanii mo'uuf bu'aa bayii hedduu bu'anii ba'anii mul'ata cimaa akka qaban galmaan ga'uufis rafanii hin bulanii. Aanaan Abbayaa daangaa bulchiinsa naannoo uummattoota kibbaa godina Geediyooti. Daangaa kanarratti bara bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa keessaa lola cimaatu tures jedhama. Rakkoon uummattoota Gujii naannoo daangaa kana irra jiraniis akka laayyootti kan ilaalamu miti. Obbo Taaddaseen mul'ata guddaa keessa isaanii jiru kana milkeessuudhaaf rafanii hin bulle. Daa'imman baay'een naannichatti argaman rakkoo afaan dhalataniin barachuu qabus turani. Warri afaan isaaniin barachuuf carraa argatanis lafa fageenya kiiloomeetira 7 ta'u deemuudhaaf dirqamu turani. Rakkoon kun kan isaan mudate keessaa ijoolleen obbo Taaddasee Dambiis isaan tokko turanii. Lafa fageenya kiiloomeetira 7 ta'uu kan naannoo Gwaangwaa jedhamuun beekamu deemanis akka barataa turan ni dubbatu. Obbo Taaddaseen furmaata rakkoo kanaa barbaaduudhaaf hin boqonne ture. Yeroo gabaabaa booda mana barumsaa hundeessuudhaaf kutannoodhaan murteessanii. Bu'aa bayii hedduu booda bara 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mana barumsaa Abdii Boorii kan jedhamu lafa heektaara 1.5 ol kan ta'u irratti hundeessanii. Mul'anni isaanii ijoollee isaanii rakkoo malee barsiifachuuf tures ni milkaa'eefi. Manni barumsaa baname kanattis kan gammadan jiraattonni naannichaa ijoollee isaanii afaan dhalata isaanii barsiifachuu isaaniif gammachuu guddaa qabu turanii. Uummannis aara galfate. Haa ta'u malee mana barnootichaatti rakkoowwan kumaaf kitila ta'an itti baay'atanii turanii. Qaama hin baratiin mana barnootaa hundeesse kanaa qooda bira dhaabbatanii jajjabeessuu rakkoowwan baay'eenis irra ga'aa turaniiru. Obbo Taaddaseen quuqama saba isaaniif qaban gochaan agarsiisutti amanu turanii. Kanarraa kan ka'e namoonni ilaalcha dogoggoraa qaban biratti ija dalgaadhaanis ilaalamu turanii. Garuu dhugaan jiru saba ofii jaallachuun yakka miti. Obbo Taaddaseen sababa hin beekanneen bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mana adabaa seenanii turanii. Mana adabaa galuun obbo Taaddasee yeroo baay'ee ta'us inni bara 2013 garuu adda ture. Obbo Taaddaseen jaalala saba isaaniif qaban irraa kan ka'e Fokos Diillaa yookaan lafa barattoota Oromoof kennuudhaan Fokos Diillaa hundeessuu biratti dabalatee waa'ee Fokos Diillaatiif namoota rakkoo fi dararaa baay'ee argan keessaa warra hangafaati. Namni saba isaaniif quuqamaa fi aantummaa saba isaaniif gochaan agarsiisan keessaa obbo Taaddaseen nama akka fakkeenyummaatti fudhatamanis turani.
kanumaan wal qabatee manni barumsichaa waggaa tokkoof bara 2014 addaan citee ture. Bara kana keessaa jechuun bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti haala namatti toluun hojii isaa eegalee jira. Gareen miidiyaa Focus Diillaas Sadaasa 26 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti daawwannaaf gara mana barumsaa Abdii Boorii deemee ture. Waan argineef dhageenya qindeeffannee isiniif dhufneerra. Hamma xumuraatti nu hordofaa affeerraa keenya. Qopheessaaf qindeessaa Yoomiyyuu Lammeessaa, Daarekteerrii fi gulaalaan qophichaa Gaarummaa Waajjiraa, ogeessa kaameraa Mootii Dhufeeraa wajjin turtiin keessan nu faana haa ta'u. Ilma Oromoo lafa lammiin keessan jiru barbaadanii dhuftanii qoqqorachuu keessanii maal keessa jirtanii maa hojjettanii jettanii barbaadanii dhuftanii suuftanii dhuftanii ilaaluu keessanii baay'ee isin kabaja, baay'ee isin jaalladha. Maqaan koo Taaddasaa Dambii jedhama. Godina Gujii Lixaa Aanaa Abba'aa magaalaa guddattoo Doomiqee keessatti argama. Hundeessaa mana barumsaa Abdii Boruuti ta'a. Kanaafuu bara 2009 manni barumsaa Abdii Boruu kun kan hundaa'e. Gaafa kaayoo isaa hundeessuuf gara kana yaalu ummati naannoo kana ummati Oromoo Gujii barnootaaf aadaa ifiitiin ummata hacuucamee dhokateedha. Akkasuma immoo barnootaan irra caalaa barnootaan ummata Oromoo keessatti ummata duubaafee jiru. Kanarraa kan ka'e ta'ee umuriin koo na barsiisuun barnoonni meeshaa guddaa biyyittiif akkasuma immoo saba tokkoo fi barnoonni meeshaa guddaa ta'uu isaa umuriin koo na barsiise. Kanarraa kan ka'e gara hojii barnootaa kana dhufee gaafa gara hojii barnootaa kana dhufu wantooti baay'ee keessaaf alalleen dhiibbaan guddaa natti ta'e. Maquma mana barumsaa kana Abdii Boruu jedhee hundeessuuf afaan Oromootiin baruu barsiisuu jalqabuu irratti keessaaf alalleen dhiibbaan guddaan ta'aa ture. Dhiibbaan guddaan kun ammoo bara 2009 kaasee hamma adhaas kan deeggaru hin jiru, kan dhiibbaa guddaan irraa hojjetu qofaadha. Garuu Waaqayyoof ayyaanni saba Oromoo na deeggaruun hamma adhaa kutaa tokko hanga kutaa 6 barsiisaa jira. Kana keessatti wantooti baay'een kallattii galiitiin dhiibbaan guddaan narra gaggeessaa jira, galii dhabarraani. Akkasuma immoo afaan barnootaa kana afaan Oromoo kana bal'isuuf guddisuuf yaalii godhu irratti afaan kana irratti dhiibbaan guddaan hin jira. Kun ammoo keessaaf daangaarras jirra. Kibbaan daangessinaa daangaarra jirra. Daangaarra kan jiru kun alaanis keessaanis dhiibbaan guddaan ta'aa jira. Kanuma keessatti ammoo bara 2009 jalqabnee hamma adhaa abdii donkutatiin hojjetaa irra jirra. Barsiisonni iddoo kanan argaman barsiisonni jiranu kaffaltiin hin ta'in kaayyoo kiyya kana ilaaluun kaayyoo kana cimsuu fi barsiisonni hadha mindaa malee gatii itti kaffalaa jiranii. Barsiisota gatii kaffalaa itti jiranu kana ammoo Waaqayyo isaan eebbisuun jedha asumaanii. Isaan cinaa kiyya dhaabbachuun tola ooltummaan gargaarsa kana godhuun hojiin kun deeggaramu jechuun mindaa tokko malee hamma adhaa geggeessaa jiranii, barataa kanas barsiisaa jiranii. Isaaniif kaffaltiin kennaa tokko iyyuu jiru. Kaffaltii kana ammoo ayyaanni saba Oromoo isaanii kaffaluun jedha. Kanarratti ammoo sabi keenya keessa kan jiruuf ala kan jirus mana barumsaa kana ogummaa fi qabeenya ofiitillee reebee akka deeggaru gurra sin bu'eeru yoo barbaaddan qaamaanis dhuftanii arguuf yaalii akka gootan uummata Oromoo lammii Oromoo ergaa koo isinii dabarsaa. Kallattii Focus Ministeeriitiin ammoo miidiyaan Focus Ministeerii ammoo hordofee lafa kanan dhufee waan jiruuf waan hin jirre ilaaluu isaatiin ammoo Focusii fi miidiyaa Focusii illee hin galateeffadha. Isa kanarraa kan ka'e lammiin keenya ammallee jedhaa ala jirtanuuf kan keessa jirtanu qaamaan lafa kana dhuftanii waan qabus waan hin qabnes akkana deeggartanu isin ergaa koo dabarsa. Kitaabi irruu qaba.
barsiisaa hir'uu qaba. Baajati barsiisaa barbaadu hir'uu qaba. Rakkoo guddaa keessan jira. Ijoollees abbaa hin qabnee fi haadha hin qabne tola barsiisaa jira. Akkasuma immoo ijoollee kanaaf wantoota godhamuu barbaachisu hundumaa hanga humna kiyyaa godhaa jira. Keessumaa immoo abbootii aangoo abbootiin biyya bulchitan dhaqqabdanii karaa miidiyaa kanaan gama kaanii akkana ilaaltan akkana hubattan akka lammiititti ammoo iddoo olaanaafinnaa iddoo gadiillee kan jirtan reeddanee mana barumsaa kan akka ilaaltanii anarratti akka utubdan ergaa koo isinii dabarsaa. Gaaffiin biraa nuti qabnu fakkeenyaaf kan isin argamtanii naannoo Diillaa Yuunivarsiitiittidha. Diillaa Yuunivarsiitii keessa immoo barattoonni Oromoo sabaan Oromoo taanee afaan Oromoo dubbatanii ogummaa garaagaraa fakkeenyaaf kan akka aartii jira, ogbarruun jira, seenaan Oromoo jira, sirni gadaa jira, wantoota garaagaraa jira. Akkam isaanii fedhii isaaniitiin sin gargaaruuf yoo isaan murteessanii eeyyamtanii fi mana barumsaa keessan kanatti affeertanii bifa tola ooltummaatiin amma isaanii qaqqabamaa ta'e yoo isaan kan sin gargaaran ta'ee akkamidha isin akkamitti ilaaltu yaada kana? Gammachuu guddaadha. Anis kan barbaadu kanaadha. Sababiin seenaa bade deebisuu barbaada. Uummata seenaa fi irraanfate kana akka inni seenaa ifiitti deebi'u barbaada. Kaayoon tokkonuu kaayoo kanaadha. Kanaafuu ijoollee Fokos Ministeerii Yuunivarsiitii Diillaa irratti argamtan aadaanis ta'ee artiinis ta'ee kallattuma barbaachisaa ta'een manni barumsaa kun isinii banaadha. Manni kun mana keessanii, lafti kun lafa keessanii, uummati kun uummata keessanii, qabeenyaafinna ogummaa keessanillee waan fedhe yoo deeggartane kan barbaadu, kan manni barumsaa kun barbaadu, kan uummati kun barbaadu kana waan ta'eef balbalti isinii banaadha jedhan. Galatooma mana gaaffiin biraanii mana barnootaa kana keessa yeroo deemaa turre mana barnootaa Abdii Booruu kana keessa ijoollee baay'ee daa'imman baay'ee argineerra bakka bashannanaa kan ijoolleen irratti taphatanillee argineerra akka mana kitaabaatti argineerra kutaa beeksisaa argineerra moorichi baay'ee bal'aadha baay'ee namatti tola kan eenyus hin gargaarennaan hojjettamu ofuma keessaniiti. Galatoomaa gaaffii kanaa fi kana waaqayyuma qofatti na gargaare wanti argitan wanti qabatamaa mul'atu kun waaqayyo qofatti na gargaare malee namni tokko filxii mukaa tokko na gargaare hin jiru. Baallee qorqoorroo tokko namni na gargaare hin jiru. Teessoo tokko namni na gargaare hin jiru. Ilaan kitaaba tokko darbee waajjira barnootaa irraan bifa ergifannaatiin kitaaba muraasa bifa ergifannaatiin waggootaan dabare keessa waggaa lamaan keessa na gargaaranii bifa ergifannaatiin sunuu lakkoofsa barataatiin ta'e lakkoofsa xiqqoo lakkoofsa kitaaba 10 hin tarree kitaaba lakkoofsaan 20 hin geenne bifa kanaan malee kitaabisa bittaanii kitaabisa akkasuma immoo namootaan kaayoo kana argee na gargaaritti dhuunfaan jira malee wanti tokko gaafa kun hojjetamu mooraan kun bifa akkasiitiin gaafa argamu deeggarsi tokko hin jiru waaqa finnaa anarraa malee. Guddaa galatoomaa baay'ee namatti tola akkasuma dirree kubbaa miilaallee argineerra barsiisotallee argineerra barsiisonni kun bifa tola ooltummaatiinidha kan isaan nu bira dhaabatan jettanii nunis karaa miidiyaa keenyaa namoonni dhaga'anii gargaarsa akka gootaniif hin jenna kan biraa dhaamsa qabdan yoo qabaattanii namoota miidiyaa kana ilaalanis ta'e namoota iddoo biraa jiranii fi dhaamsa qabdan dabarfachuu dandeessu. Eeyyee lammiifi jedhe lammaan pirezidaantiin Oromiyaa dura lammiifi jedha dursa qabeenyis qaddu ogummaanis qaddu ilaa bakka qabeenyi qabeenya caale qabeenyota qabnu keessaan qabeenyi namaadha. Namatti aanee qabeenyi qabnu lafaadha. Kanatti aanee qabeenyi qabnu inni guddaa fi guddaan ammoo qabeenya kana kunuunsuuf waaqayyoodha. Namoota keenya beekolee fi warra sooreyyoota ta'an kan mana kana deeggaruu barbaadu argamee jenna. Manni barumsaa kun kan isaaniiti, qabeenyi kun kan isaaniiti, uummati kun kan isaaniiti. Uummata kana uummatoota biyyattii Itoophiyaatiin wal qixxeessuu fi namoota ana deeggartan gurra keessan bantanii warri miidiyaa kanarraa dhageettan yoo dhiiga lammii Oromoo taatan yoo qabeenyi qaddanu qabeenya ilmaan Oromoo taa'e yoo akkasuma immoo afaanii moti Oromummaa afaanii moti Oromummaan Oromoof of kennuudha. Oromoof ogummaa qabanuun Oromoo dhaqqabuudha. Bakka rakkatanitti rakkoo lammii fi baasuudha. Oromummaan tanaan mirkanootti. Hojiin malee Oromummaan afaan qofaanii moti. Kanaafuu namooti fagoorra jirtan namooti dhiyoo jirtan lammii kana ilaalaa. Dhaloota kana ilaalaa.
Dhaloota kana anaamuti dhaloota kana na gargaara. Hojiin kun hojii dhalootaati. Kanaafuu inni ammoo misooma qabnu keessaa misooma guddaadha barnoon. Uummata barateedha uummata kan bulchu. Uummata barateedha uummataan kan qixxeessu. Kanaafuu misoomni biyyittii tokkoo misoomni guddaan barnootaadha. Isa kana ammoo deeggarsa barbaachisaa. Deeggarsa kallattii keessanii akkana gootan akkana reeddan. Anaamoti lammii kana akka reeddan. Anaamoti dhaloota kana akka laaltan isin kadhadha. Kanarratti Waaqayyo kan ammoo isin gargaara. Akka gargaartanus abdii qaba. Nama sadarkaa kana ga'uu fi salphaan akkuma jalqaba isiniin jedhee qormaata baay'ee keessa afaan Oromoo jedhee abdii baruu jedhee manni barumsaa kun gaafa moggaafamu dhiibbaa guddatti ta'e taappellichi maqaa dhagganii dhiibbaa guddatti ta'e. Haa ta'u malee kutannaan ani qabuufinna deeggarsi Waaqayyo na deeggaraa jiru sadarkaa kana geessisee waan jiruuf amma immoo lammiin keenya reeddanee na dhaqqabuuf na gargaaruuf beekumsaan qabeenyaan barbaachisaa barataaf meeshaa baruu barsiisuuf ta'uun akkana reeddanu dhaamsa koo isinii dhaamaa waan dhageettaniif galatoomaa. Isinillee guddaa galatoomaa. Gaaffii umuraa tokko isinii kaasa. Manni barnootaa kun amma kutaa tokkomma ja'a qabatee jira. Akkamiidha yoo gargaarsa argattanii baajata argattanii gara fuulduraatti kutaa 7-8 dabaltanii mana barnootaa guddaa gochuuf kaayyoo isin qabdan maal fakkaata? Baay'ee galatooma miidiyaa Fokos. Dhaloota Fokos. Dhaloota kana keessumaa dhaloota miseensa Fokosiiti. Bakka jiran hundumatti Waaqayyo isaa eebbisu. Waaqayyo isaan gargaaru. Fokosi lafa jiranutti uummata Oromootiif rakkina uummata Oromoo hiikani jedhee akka Waaqayyootitti Fokosi abdadha. Dhiphina Oromiyaa keessa jiru, rakkina Oromiyaa keessa jiru gara fuulduraa miseensi Fokosi hiika jedhee Waaqa jalatti abdii qaba. Akkasuma immoo lafa kana dhuftanii kana gaafachuu keessaniin rakkinni mana kanaa akka hiikamu hin abdadha. Gara dhibiin sadarkaa isaa hamma kutaa jaati ani kakaayyeffadhee jiru hamma kutaa 12 hamma yuunivarsiitiiti. Hamma kolleejjiiti kan yaadaa jiru jechuudha. Kun ammoo abdii guutuun na keessa jira. Dhuguma isiniin jedha. Abdii guutuun na keessa jira. Naannoo kanatti afaan Oromooti barnoonni fedheeyyuu hamma kolleejjii akka kennamu. Manni barumsaas sadarkaa kolleejjiitii akka guddatu. Kaayyoon koo kanaadha. Sadarkaa kutaa 12 kaayyoon qabu sadarkaa kolleejjichaati. Kaayyeffadhee jira. Maqaan koo Dassaaleen Zallaqaa jedhama. Godinuma kanaafina aanuma kana keessatti dhaladhe. Hojiin koo itti aanaa dura bu'aa mana barumsaa Abdii Boruu ta'etti hojjedha. Ani kiiloomeetira 7 irraan dhufe hojii tiraanspoortii kaffalee dhufa hojii tola ooltummaati kan hojjedhu. Mindaan anaa hin kaffalamu tiraanspoortii kaffalee dhufa qursii kiyyaa nyaadha mindaan hin qabu. Maal jaallatteeti maal barbaaddeeti yoo naan jettane kaayoo namicha kanaa jaalladheeti boruu wanni namtichi yaadu kun akka tasaa isaalleef dansa'a dhaloota duubaatiif irra caalaa ammoo dansa'a kaayoo namicha kana anis waa anarraan deeggamu sheer godhee baay'ee gaa'ee kiyya baay'ee ka'eeti galmaan kaayoo isaa sun akka geettu jecha kiiloomeetira 7 irraan dhufee ka'eeti tola hojjedha. Gara fuulduraatti karoorri keessan mana barumsaa kana maalirraan ga'uu qabna jettu? Akkamitti gara fuulduraatti deemsisuu qabna jettu? Fuulduraa fi halluuwwan jiru rakkisaa ta'ullee yaa kaleessa Waaqayyoon nu gargaare adhalle nu hin dhiibsu. Kanaaf nutis kaayoon keenya akka galmaan geettu waan barbaachisaa ta'e hundaa wareegama hunda hin kaffalla. Hanga wareegamaatitti jechuudha. Aarsaa hin goona. Kun ammoo inni akka deeggarsaatitti akka nuti namticha kana yookaan hawaasa kana akka deeggaraa jirru namoonni yeroo qabanu, namoonni beekuma qabanu, namoonni kaapitaala qabanu, namoonni maateriyaalii gara garaa qaban otuma
dhufanii kaanee namticha tokkicha kana miti kan deeggaraaran hawaasa utuma deeggaranii nuu wajjin kaanee dirbiyaa bir ambasaan yaasir jedha warri gaarii ta'a galmaan karoorri kun irra Mana kan keessatti argamnu mooraa mana barumsaa Abdii Boruu sadarkaa tokkoffaa kan fakkeenya Gaashee Taaddee immoo Taaddasaa Dambii jedhamuun hundeeffame keessatti argamna. Obbo Taaddeen seenaa Fokasii keessatti seenaa guddaa nama qabanidha. Fokasii jedhanii nama hidhamanii nama maqaa hedduu fudhatan waan ta'eef gatii guddaa Fokasii keessatti dabarsaniiru. Isa kanaaf waaqayyo guddaa isaanii eebbisuu jechuun barbaada. Akka waliigalaatti Gaashee Taaddeen nama quuqama sabaa qabu, quuqama biyyaa qabu, keessumaa uummata Oromoo aadaa uummata Oromoo guddisuudhaan uummanni Oromoo akka baratu, uummanni Oromoo akka uummata saba kaanii biyya kana keessatti iddoo guddaa qabaachuu nama qabu jedhanii nama quuqamanii fi nama yaadan keessaa nama tokkodha. Hojiin isaan hojjetan kun jalqaba irratti baay'een dinqisiifadha, baay'een isaan raajeffadha. Akkan isaan irraa odeeffadhetti seenaa isaanii keessaa akkan argetti nama baay'ee baratee fi barumsa qabanii miti abbaan keenya kuni. Haa ta'u garuu akka nama barate tokkotti quuqamni sabaatti dhaga'ame sabni naannoo kana jiru kun saba naannoo uummata kibbaa wajjin daangarra jirudha. Aadaan isaa wal keessa makamee karaa hundumaan uummata kana wajjin wal makee uummata jiraatu keessa uummanni jiru kun barnoota gahaa hin qabu, lafa barnootatti argatu gahaa hin jiru, uummanni kun barnoota dhabee rakkachaa jira jedhanii waa'ee uummata kanaatti dhaga'ame mana barumsaa kana hundeessuu isaanii keessatti gaheen isaan taphatan gahee olaanaadha. Isa kanaaf jalqaba irratti baay'een isaan dinqisiifadha, baay'een isaan galateeffadhas. Haa ta'u garuu erga jalqabamee manni barumsaa kun hojii jalqabee chaalenjiin garaagaraa akka isaan mudataa ture nuuf kaasaa turanii isa kana quban qaba. Yeroo sadaffaadhaaf har'a mana barumsaa kana keessatti argame odeeffannoo as keessa jiru waan muraasa dhaga'an ture waan ta'eef nan beeka. Gatii kaffaluu qaban sana kaffalanii hanga har'aatti mana barumsaa kana sadarkaa kanarra hangaalee jiru. As keessatti garuu amma sadarkaa irra jiran kana keessatti rakkoo garaagaraa keessa akka jiran akkasuma meeshaaleen baruuf barsiisuudhaaf barbaachisan hanqina akka qaban wantoonni akkasii akka isaan rakkisaa jiran hanqina kitaabaa meeshaalee biroo barnootaaf ijoollee deeggaruu danda'an hanqinni baay'een akka isaan mudataa jiru nuuf kaasaa turanii. Isa kanaaf maddi galii keessanii maalidha? Akkaataa kamiin hojii kana hojjettanii maaltu isin kakaase jennee gaafataa turre baajata addaa akka hin qabne kaka'umsuma keessa isaanii jiruun maatii isaanii mana beelessanii ofii isaanii itoo jireenya gaarii ta'e jiraachuu danda'anu isa kana dhiisanii saba kana barsiisuudhaaf sabni kun qaramuu qaba, dukkana keessaa bahuu qaba. Ijoolleen kiiloomeetira fageenya dheeraa deemanii mana barumsaa afaan Oromootti barachuu danda'an deemuu irraa yeroo mana dhiyootti yookiis immoo mana isaanii biratti mana barnoota argachuu qabu. Qooda afaan isaaniitiin barachuu qabanii afaan biraa barachuu irraa afaan isaaniitiin iddoo kanatti argachuu qabu yaada jedhu kaayeffatanii kaanii hojii kana keessatti hojjechaa jiru. Kanaaf deeggarsi baay'een akka isaan barbaachisu isaan irraa dhaggeeffachaa turre. Kanaaf miidiyaa kana kan dhaggeeffattan maatii fokas taatanii baroota kanaaf fuuldura turan keessatti fokas keessaa kan baatan waa'ee Gaashee Taaddee caalatti warra beektan Gaashee Taaddeen hojii guddaa fi hojii boonsaa hojjetaa jiru. Isaan bukkee akka dhaabbattan akka isaan deeggartanii akkasuma immoo qaama dhimmi kun ilaallatu qaama deeggarsa kana gochuu fi danda'u kamirraallee sheer gochuudhaan odeeffannoo kan akka isaan qaqqabsiistan akkasuma immoo ofii keessanii waan gochuu dandeessan yaadan haa ta'u ogummaa qabdaniin haa ta'u akkasuma immoo qabeenya qabdaniin meeshaalee as keessatti isaan akka hanqinaatti kaasan kana deeggaruudhaan bukkee akka dhaabbattan yaada jedhu dhaamsa koo isinii dabarsuun barbaada. Kanumatti dabalee immoo garee miidiyaa Fokas Dillaa dhaarra guyyaa dhaalaaf kanatti argamtanii yeroo keessan kennitanii aarsaaf gootanii hojii kana hojjechaa turtan immoo maqaa Fokas Dillaatiin guddaan isin galateeffadha. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu jechuun barbaada. Guddaa galatooma baay'ee namatti tola wantoota baay'ee argaa turre amma kan keessatti argamnu immoo kutaa kuusaa kitaabaati yookiis immoo mana kitaabaa keessatti argamaa jirra. Istaafiin barsiisotaa jira, biiroon jira, kilaasiin barnootaa garaagaraa jira. Mana barnootaa kana keessatti waan hedduutu jira waan ta'eef waan hedduu daawwanne irraa baay'ee nutti tole. Guddaa galatooma isiniin jechuu barbaada eebbifama. Fokas Dillaa daawwachaa kan jirtan amma kan argamnu godina Gujiidha. Aanaa Abbayyaa ganda guddattuu iddoo Miqqee jedhamtu keessatti argamna. Sababii guyyaa iddoo kanatti argamneef mana barumsaa Abdii Boruu jedhamu daawwachuudhaaf haala manni barumsaa kun keessa jiru
ilaaluudhaaf iddoo kanatti argamnee jirra. Mana barumsaa kana kan hundeessan obbo Taaddasaa Dambii jedhamu. Obbo Taaddasaa Dambii jechuun nama naannoo kana keessa yeroo dheeraaf jiraachaa turan, nama ogummaa garaagaraa qabanidha. Abbaan keenya kun ogummaa ittiin hojjetanii maatii isaanii jiraachisan, ogummaa ittiin hojjetanii qananiidhaan jireenya gaarii gaggeeffatan osoo qabaatanii jiranii, garuu immoo waa'een saba kootii nagalchaa. Uummanni Oromoo naannoo Oromiyaa keessatti afaan Oromootiin barumsa qulqullina qabu argachuu qaba. Uummanni kun of baruu qaba naannoo kanatti jechuudhaan, kutannoodhaan jechuudha. Jireenya isaanii aarsaa gochuudhaan maatii isaanii osoo akka gaariitti jiraachisuu danda'anii kan hundumaa dhiisaniitoo mana barumsaa kana hundeessanii dhaloonni Oromoo mana barumsaa kana keessatti afaan isaatiin akka baru, uummanni Oromoo akka of baru nama gochaa jiranidha. Akka kanaan obbo Taaddasaa Dambii qabsooftota uummata Oromoo keessatti qaaliidha jedhaman keessaa isa tokkodha jedheen dubbachuu barbaada karaa kootiin. Asumaan ergaa nuyi dabarsuu barbaadu abbaan keenya aarsaa guddaa kan falaa jiru. Uummata ofiitiif qabsaa'uu jechuun uummata ofiitiif aarsaa kan faluu jechuun immoo waan dubbatan osoo hin taane wantoota goonuun aarsaa nuti kan fallu madaalama waan ta'eefu abbaan keenya aarsaa hagana erga kan falanii nuti immoo namoonni miidiyaa fookasiin daawwachaa jirru ta'uu danda'a. Barattoonni fookas diillaa keessa akkasumas immoo barattoonni lafa kanatti barannee baane kan hubannaa keessa galchuudhaan waan xiqqoo osoo mana barumsaa kana gumaachine, osoo mana barumsaa kana akka deeggaramuu qabutti deeggarre, osoo mana barumsaa kana utumnee dhaabnee ergaa koo dabarfachuu barbaada. Kanaafuu gama dandeessaniin warri qabeenya qabdan qabeenya keessaniin, warri yaada qabdan yaada keessaniin mana barumsaa kana akka deeggartan isiniin jechuu barbaanna. Galatooma. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa, qophiin nuti waa'ee mana barumsaa Abdii Booruu irratti xiyyeeffannee qopheessine kan isin daawwattan kana fakkaata. Namoonni mana barumsaa kana bira dhaabbattanii dirqama lammummaa keessanii ba'uu barbaaddan karaa miidiyaa keenyaa nu quunnamuu dandeessu. Waan nu waliin turtaniif galatoomaa. Deeggarruu bira haa dhaabbannuun immoo dhaamsa keenya isiniin jechaa turtii gaarii qabaadhaa.